calqabarraati obbo Jawaar yoo ammana turanii callisanii as dhufan akka nama qabsoo uummata Oromootiif dhimmatu tokkotti waan qulqulluu tokko eegan tarsiimoo qulqulluu wayii an kanatti jira kanatti mari'achiisee namoota bukkee jiran namoota beekan mari'achiisee kanatti walii galee jira kanaan adeemna kanarratti mari'annaa waan jedhuun eegan durallee barreeffamee illee rabsamee yoo mari'anne isatti eegan isaan ala akkanatti gaaffii namni tokko namni lama gaafatee wawwachuma ta'a malee bu'aa buusna jedhee waan hin amanneef. Kabira waan lamatu jira gam tokkoon mootummaan kun nurratti kufuu jira biyyi kun diigamuutti jirti kajedhu sodaa lallabuutu jira gama biraatiin immoo biyya kana dhaabuu qabnaa dura gaaffii jedhu jira isuma bukkee immoo kaayyoon keenya mootummaa jigsuu mitii kajedhu jira kamitti gorrame anaaf adda bahuun rakkisaan ta'e asimmoo deebi'amee waa hundumtuu mataa nama tokko irratti tuulama ni beekna abiyyi akkamii dhufee maal hawaa garamitti deemaa hin beeku garuu immoo namni kun qofaa isaa miti dhagateemti isaanii haa xiqqaatus namoonni waliin jiran ni jiran namoota waliin jiruun san keessa yeroo darbetti hooggantoota jennee namootni nuyi ol kaasnee ilaallee itti amannee duukaannee waa turanii jiran. Har'a akkamitti namni kun akka nama tokkootti waa hundumti mootummaa fi biyyattii suni nama tokko irratti kufee ati illee bakkuma deemtu hundatti nama kanarratti xiyyeeffattee haasofta. Ni beeknaa akka gaarii hin jiru biyyattiin akka gaarii hin jirtu uummanni keenya akka gaarii hin jiru garuu immoo akkuma ati amma haasawaan kee dhaggeeffataa ture keessatti kaastutti hundumtuu dukkana miti bakka waan gaarii tokko jirtutti ukanii bakka yakki yookaan rakkinni jirtu tokkotti immoo akkuma amma deemaa jiru kana dhaadheessanii yookaan fooyyessanii yookaan fonqolchanii jijjiirama fiduu ni danda'ama jennee itti amanee deemuu dandeenya. Gama saniin qulqullinni hin jiru. Kabira waa xiqqoo haasawu malee yoo haasofnu safuu qabna wanni sibiilitii jedhamu kun ni jira. Egaa kitaaba kana gurguruuf haasawwan kun mariin kun jalqabameen booda haalli ati warraama mootummaa keessa jiran kana itti ibsitu ati tokko tokko nanaasiisa. Namni hundumtuu mootummaa san keessa jiru ignorant yookaan arrogant jedhamee kan himamu natti fakkaatu. Namoonni beekan hin jiranii rakkinni gadi isaan qabee sodaan gadi isaan qabee kan yeroo eeggatan ni jiraatan. Nama keenya kana akkasitti waliin qabnee jimlaa utuu abaabru as immoo deebinee mootummaan kuni mootummaa maqaa Oromootiin jiru nurratti kufaa jira maqaan nu badaa jira yoo jennu ofumaan of dhiigaa waan jiru sitti fakkaatu abaarri yoo maal finna wanni oguu nama abaaru namoota sun yoo achitti abaaru waa'ee keenyaa maal hima wanni sun of eeggannoo maaf dabala. Inni kabira haqa si faana haasawaa jira. Gaaffiin kun ka'eera garuu irra deebi'ee cimsuu barbaadeeti. Jawaar faana haasawaa jirra moo ofeeko faana haasawaa jirra moo kaminni adda baasnee beekuu qaba. Yoo ofeekoodha ta'e ofeekoon tarsiimoo siyaasaa qabaa sagantaa sanarratti hundoofnee haasawuu dandeenya. Yoo immoo akka nama dhuunfaatti Jawaar faana haasofne ta'e gargar bahiinsi Jawaariif ofeekoo gidduu jiru utuu qulqullaa'ee bareedaa ta'a. Yoo kasis ta'ee Jawaar faana ajandaa nama tokkoo faana haasawaa jirra haala amma jiru kanatti maaliif hooggansi si duukaa jiru gadi bahee ani nama kana faana hin jiraa waliin mari'anne irraa yaada kan hin deeggara kan jedhu hin jiru marii amma calqabaa jiru kun illee akkuma amma jiraa jiru kun wanni gadi fageessinee sarara gidduu dubbisnee addaan hubannee deemaa jiru hin jiru. Bocatu baay'ee
waama xiqqootiin kahee wacatu ta'a. Wannuma ta'e viidiyoon tokko ol ka'ee sababa saniitiin akka waan biyyi diigamteetti ka'aa jira. Kun hin tolu. Akka nama siyaasa baratee akka nama fageessee ilaalutti tarsiimoo baasamee wanni qeequmsi qabu qabatamaan qoramee yoo ta'e wayi har'a opiniyoonii namni tokko dubbisee rakkoo kan barreesseen kaanee mootummaa wannan dalagaa ture kana yoo biyya tokkotti jigsina ta'e boru nuunis nu taajjabsiisa. Of keessattis of ilaallee of bukkeettis orma ilaallee waliin madaallee yoo deemne wayyuu danda'a. Gaaffii inni dhumaa ani siif qabu. Okee hin mari'anna bakka adda addaatti marii taasifteetta marii gaggabaabduu kan namni yeroo dheeraa eegee ganuufee gadadhabeen booda waa dubbattu eega dadhabetti haxaxaarii akkuma kiyyaa kana ol ka'ee dubbatu kan taasifamaa turan dhaggeeffadheera. Akka nama mul'atutti akkuma kanatti dhufaa jechuudha. Bu'aan mariiwwan kanaa akkamittiin gadi teenyee qaboo achi keessaa ba'e tokko ilaallee yaada dhuunfaa keenyatti qabnu, yaada barnootaan qabnu, yaada barreessinee, yaada dubbisnee beeknurraan waliin madaalsinee gumaacha bilchaataa wayii yoo si duukaa hordofnee haala matiitti adeemaa jirtu kanaan si duukaa deemne ta'e gumaacha akkamiin taasisuu dandeenya? Maal yaaddeetti? Waan na barreessitee fuulduratti nuuf dhiyeessitee nurratti mari'an ni jira moo akkasuma wacumaan deemnee akkuma kana amma ta'e kokkolfinee walirrii qannee deemnee kanumaadhaaf galatoom. Amma akka amma argaa jiru kanatti ammayyuu sa'aatiin 20 maaliif seetan waan keenya dhiyeessuun bareedadha. Yoo barii yaada dheeraa fi yaada illee gaaffiillee wal mafaan yoo deemne nama shan kana irratti sa'aatiin deemaa jechuudha. Please waan namni biraallee hin gaafatne amma yaada maraa gaafatan keessa dirbaanuu ragaa bahee waan hedduutu jira. Isuma akka inni irra deebi'ee jira. Akkas akka hin taane gaggabaabsinee namni marti akka hiree argatu haa goonuu please haa gaggabaabsine. Haa dubbannu irra hin deddeebi'e. Lamaan kana deebisee itti aanutti deema. Gaaffii hedduu waan qabataniif jechuudha. Umar akkuma sodaatteetti bukkee irraa kaase. Waa'ee goolii isaatu goolii biraan geenyee lammatti hin kennina abiyyitti kenname gaafas isin hundumtuu hedduu keessa abiyyi ta'uu wajjin roobus ni hinaaftinaan jechuudha. Let's be honest ta'uu qabna bara. Dhaadachuun maal biti. Hojii heeran nama gogoraa yes. Aangoo harka ofiyyoo kennu natu murteesse. Ittiin fuudhe itti gaafatama ture. Sirriillee ture. Yeroo sanitti daangoonni as jiran gosaan golaan bakka shanii qoodamanii ture. Oromoon illee qopheessin jennee qopheessine. Yeroo meeqa yaallee bakka isaan shan qoodamanitti osoo finnee aangoo itti kennine Oromoo sana gosaan golaan bitaniiti kana caala wal ficciisan ture. And I was right. Filannoon qabnu naafaa fi goofaa keessan illee qabna ture. Nuti akka qeerrootti jaarmaa siyaasaa ture we are social movement. Aangoo qabachuudhaaf fedhiis qophiis hin qabnu karoora keenyas hin turre. We are civic society. Social movement political society qabnu kennuu qabna ture. By 2020 if our one voice have been reformed is what jasa can do it never. Pero ne was good. Kumala mafi torbar hanga kumala ulamat yero kapsul ne ko kitab lisha afan omoti ne bere ba ni dufa. Barresu tinne mata ba. Tasbi barresu khaw ne mata. Mane cheez urati. Karor ke ne sochu madani. Mar ne Dia kan mula ni besar roya ni kasu dah. Semua tu wala mayan. Toko jamnya biara ala jeram kuas dah ini. At least angkau akan hidup.
Jarme siasa bakal mas belajar bergamas. Toko ini tuh, toko biara tuh, kami biara tuh deh. Fampacaan tuh, fampacaan sudah mau. Ganda apa tuh, gua lah apa tuh, murna apa miti. Ini rafatin apa? Kumala waktu kemana tuh? Kumala waktu kemana tuh? Murna apa nih, war? Lebih ganda kes tuh. Sampunan orang macam nation building project itu tuh. Fune murna orang kayaknya nation building project yang tuan dia ini sudah. Karena jangan begitu jangan kesa, angkat jauh saja. Relatif video itu ya. Kok video kesa mau, namun semua orang kan, semua orang kesa itu sudah sama kapan jendet. Lama kan itu lagi. Wanita tengah beda tuh jadi kan itu desa. Kita orang kuning di sini. Anjir berjalan umur rakam. Alam mas kapsan orang orang mana umur lalu umur rakam tu. We need a study of leadership, character, competence, experience. Tukku lalu, kabar ni lalu. Bukan tu betul. Akak gahum saja baru tu royal tu. Garu, murah betul. Lihat sih kabar ni rawat tu. Tahu. Itiada nampi silawaya kabar tu tu. Lam awak tu. Berkata tu. Experience ingkar. Ini sirne cakai soal kredit tahu. Kontiniti sirne status kau itu sih sama le. Face of change itu undan tu. Kerana murah tu je. Tahu ni kisah. Itiada sini lama lagi. Hangkira kamu wajibu. Utar lo yang apa? Umman itu lagi tidak. Statesmanship apa? Cross ethnic apa? Ini nasa kesa. Dari kes itu, ya baca ucap itu terus. Lagi nasa kesa bernoda dabu, bukan dabu. Ambition, qualification boleh mada ni kawan tu sama. Karena jalannya orang itu tersendiri. Muja kedari itu kau maksudnya external expense rat mereka cinta dia. Lo jangan is orang mahatau mana yang orang baru itu tak ada bukti. Misalnya, okay, balik je. Aku akan fakir bukti. Karena. Nabi kulit ufnan, opini office, orang office, Ethiopia office kasara aman je. Wah, us nanya ter. Us operasi yang nanya. Kau ni gambaran kamu orang sih terus cuma hararas tak ada nanti. Ini sih. Tambah tu, gari. Ini gari. Merkaten wogga on dalam. Farsi pulang lagi. Jadi nombor. Bayar bermuya. Samboda. Kalau tempat sih nak ini kau baca tu. Okay, alternatif leadership jelas kau bayar ni jangan oleh tu nanti araki itu boleh. Talk is cheap, but we tried everything we can. Now, so goal ini akan bayar ratu itu. We tried. Kamera karena dia banyak. Kalau makan itu karena dia, itu makan aja dari karena dia tu ya. Karena dia antara buah kita kayak sosial. Akhirnya kita kena dikira. Kira-kira kena dikira juga. Yang disebutkan corona bukan itu. Media tinggal, kero itu kurma ini. Orang bangkit kaki kamu belakang ini. itu मेरा बीजा दुकान एक वजन को रख दे चालू रख दिया और देखा तो kapso idan mo bale abadan so jan butin lo kapso idan lo kamar bale ta furu digaru ala ko tawam ye kenya ala ko tawam ko kenya ergo bora demo to tole पर पैसा भाई दमने उनका फुके सकती और एकम मदलाना sirna wagga shantama gafi ko bare bulche ne yaada me from the strongest party the strongest army and the most robust economy ture ratti yidi rogo di it market arro one change arro dai ko wega oro ko har ko we droni imam pada awai sin farsatu tasu baraka joro terra awai biti sirna barbachi sirna berbahasa Arab minimum orangnya kayak minimum milion orang orang kawin milion orang minimum darat nomor lalu pun tinggi ya kita yang ada dua tak kedua pun tinggi
So let's not fetishize guns. Kawe kabate if you go after if you try to have the gara. Kawe if you go after you. What do you call a man to Musa J wa mega Aradredis? Kawe what do you call a mutum? Dia nak kena dapat juga tidak. Dia kebetulan lean. And it's not religious. Guns is not about religion. Sudah ni kawan itu. Kakakku kia sudah tak nanti. Kakak biar rawai kakak sudah kaya masuk. Kau sudah tak nanti. Berapa tahun dulu? Kau dah tahu deh. Akak menjadi rakul itu kan kau ini balik tapi dia kan. Orang mus kau ini balik tapi kau ini nak. Baru jangan baru kau ini betul betul. Sena isadi awal kau yang mana kau batin dia utakka. Orang apa kau utakka batin dia. Rakul orang ini nanti mo. Tidak. Karena waktu pas coba takkan jual ni dan beli. Orang garu ada lagi nama di zaman bicara. This is fact. Karena kita misalnya mulai cuma baca itu. Kamera demokrasi Afrika kisah dan dia muli dan dia apa? Because that's our only hope. Kenya ni zaman mau yakin dia makan fakir. Serna hamadu. Kibaki ti kurventi multi party demokrasi ni. Karena Kenya demokrasi ni. Kasi persenti la badawala akatu manni mukhara so gaya tadi. Karena Kenya kisah ti Madam ayam orang mukti tiga ayam apa Allah mati dia ayam umat amale nama tu khusyuk bukan dia azkau lakukan kapso boleh ini dura jadi jalan bisa bayar soci mau ti samboda jalan saya itu mau mati jalan saya kapso ini sebenarnya demokrasi multi party demokrasi kita amma demokrasi permit bola lima jadi itu bion hindun Nigeria suruh kete South Africa suruh kete demokrasi dirkam Demokrasi Afrika tinggal jamu, racism ini namanya berapa orang? Ni jangan dia mah. Dirkamas, dapat kumri dia, umur itu demokrasi tinggal jamu dulu. Jadi kalau foundation sam, raya kan dia tu, orang kan bahasa, orang kalau demokrasi tinggal kisah kudu tahu kita kisah abang kampang dan jamaah. Zaman saya demokrasi harga kan, ilmi tidak beri. Ambil ilmi, hawa umumnya demokrasi jauh lebih. Intan sisa kalau hukum ini. Demokrasi seperti kilometer besi. So, demokrasi indah jam jena. Demokrasi kufata. Kalau demokrasi mau begini, orang mau berbunyi betul. Topnya betul terasa. Demokrasi orang jurati, orang minum. Gantung mati kau nggak. Democracy is not a simple thing. The state's control over means of violence has shattered. The state controls probably 30% of the territory, probably 30% of the means of violence. Abi war humna bincile ko sagala disi humna motuma jalan kam. Arra wal khabar bulan jirata jirmale nan bole torna jira. I want you to pay close attention to fragmentation of society and the weakening of the state. Kun akan melihat debat farm itu kau yang binde kamate Ethiopia amaru lalu mati kau ujar. Lo kimbo baru farm balik absurdan Ethiopia oke Oromia orang mufta ujar indah dia mu malah babu maliki amar dapat berubah. Soviet US ko ato may dokar kasi the middle powers biyot hetu to akal galmate dirati kesati artati ummito warana nufe abis warana amora turu indan do sentire that is done warani sa jiro ma capacity debe abadan debe kidani to chundan do amara nama amara ke samagara kudo mura samale akasa jiran ni
This is hard data, hard intelligence I'm telling you. Injiru akkasa. I don't see contradictions in this. Sirna fi kufaa jiru maqaa itti fuudhuu barbaadu Sudaan asuma issue. Itti dhiisnaan ni kufa sanii miti. Ani kan jechaa jiru sanii irratti qisaasuu qabu. Wanni guddaan tokko biyyaa fi sudhatee akka kufu. What am I talking about? I'm talking about post-Abiy. The post-current state, current system. Abiy booda biyyi tuli biyya kana fudhatee akka hin qabne irraa baraaruu tokko. Lammaffaa the post-Abiy political dispensation. Eliitiin Itoophiyaadha, eliitiin Oromoo kana barachuu qabu. Yookaan maaltu bu'aa waan amma walga'ee dhufu. Arras garii sirni mul'atu kufuu qabaa jira, garii sirni kun kufuu. Yeroo sana utuu diinee yaasuma 2016 eega hiree guddaa booda eega state of emergency declare godhan booda namoota akka keenya nama akka tokko walitti qabee jechuudha. Sirni kun kufuu edha. Jijjiiramni dhufu jira. Haa boqqoo hin dhugaa jira. Haa ta'e jabaa booda naan jira. Waan irraa kufi miti but I am bringing to certain information to certain issues. Yeroo sana keessa. Within a year sirni sun bakka. Yeroo biyyoo kunu gaafa nama qopheeffadhaa jechuun jennu mootummaan yaadannoo keessa jira akkasii miti warra jechaa ture jira. The fundamentals are gone. Ammatti wanni ajitee godhaa jiru maali? I want you to ask that question. What if? What's that? Nama kana booda yookiin aangoo kana booda sirna mirga jiru booda sirna akkamitti ijaaramu qaba? Sirna soo. Ce'umsi transition wani jedhu kuni baatii jaa waggaa tokko keessatti takka kanarraa maqaa takka kanarratti deebi'u. Yeroo sanatti kanarratti eeguu baannaan kute maal taa'ee mana dabree yoo darbe. Baatii jaa duraa namni mirkaan muratu. Gaafa mirkaan irraa galee namni gaafii kaasu. Baaburri duruu hadiida irraa bahee gara biraa kutee jechuudha. So amma kan inni jechaa jiru that is coming whether we like it or not. Hanga fedhe Abiy jira. Hanga fedhe Abiy jibbi. Change is coming. Primarily because of his doing. So
teenye eeneti arma waa'ee sirna jijjiiruu kureetu na jiru ittu dhiiftu dhiifu asirrichi sun it's over ka hundumti hundi kana jettee yattu is the system more of a liability or more of an asset? But bicara rakai. By much measure, it's more of a liability than an asset. Finally, tiko, ijino tiko, kogota dabrana kisa hargamte dakama di majra. More than anything else, credibility. Hoggan sa siyasa Oromo, credibility ummat Oromo, khasana ama ke sena di majra. Arrogant jette, ignorant jette, I should have incompetence. System में जो इसे काकिस तो कर सकते, दूसरा तीन पे मेरे नमोद अनुका फुटू अकेसिंग तीन दिन बेटा, even आज के ऐसा वो अम्मा नमोदनी फिले इन तीन मर से, loyalty are the only criteria. जिन नमोद से ना कैसे नमोद को इन्हें बेकुसा का जज्जावर जिन, इसान करो बक्कमुस्ते सुना इंजीरन, बक्कमुस्ते सुना बक्का खरा कब सी सुना बक्का तरसीजों में बात सुना तरसीजों हो रही थी तीन उना इंजीरन Mali sarati ya kata itu dulu. This is a sultanistic state regime. Kafa ya di mali di belakang fokus dulu. Serna orang tua parti pokok tu. Di belakang fokus dulu ni baru wan alaga tadi, wan tiga tadi ni. Serna orang tua parti pokok tu. Politik biro di belakang urut esa semua tu bangai ada ni mana tiga pusat tu. Arah dengan itu one man show. This is not what I'm saying. This is exactly what his ministers are saying. It is a sultanistic, in modern era kaisatti, sultanistic state, akka yero amma, one you want to fuck out around the world. So I'm not focusing because I have beef with it, no. This is a sultanistic state. There is nobody around there. None. Makada jumure, there is none. It's a sultanistic state. When the regime is a sultanistic, then you must call it for what it is. Okay, Gabriel Terma. Galatoomii amma mootuu nama lamatu hafe ammallee deebi'ee yaadachiisa kennaa gaafii garuma gaafiitti goonee akka gaafii kenniru daqiiqaa dheeraa akka hojjaa fudhannee Hasan wanticha garanatti as dhiyaadhaati gaafii keessan dhiyeeffadhaa galatooma. Dhagaa maamee tura. Dhagaa jirtu. Gaarii dura dorsoo ateen seef to'a jiraachuu kan teennee yaadaa ture ofii illee haa to'a jeesuuf taate to'a isaan irraa uffattuftee rabbiin aseensi ga'e galanni haa gahu atillee irratti galatoofadhu. Itti aanee lola araara tokko hooltee waabee mareeroo tokko hooltee jedhu mammaaksa. Gaafa jijjiirama ijatti dhaqee uummanni sabni keenya hasan naan jedhan. Sinabaa isin jaalanna. Jarma sadii nurraan tuqinii naan jedhan. Eenyu fa'a jarri sadii jedhe. Jawaarii fi lammaadha. Abiyyeedha. Jara sadii kana nurraan tuqina jedhan. Namni gaafsanillee hin tuqinaa jedhaa ture sima. Namni Itoophiyaa tokkummaa jedhanii koontaraalee dhageessan sadiini dhaadhallee inni kan isaa gaafsanuu addeesse. Du'us jiraadhus Itoophiyaa jedhee dhimma lafa kan antarlaayi dhaadhallee kan isaa sadi. Kan keeti kan hooganu qaba. Akkamitti karaa nagaatiin dhaabni kafa'oo waggaa dheeraa qabsaa'aa ture mallas irraa kaasee warra karaa nagaa jedheetta. Atillee warra sanii dabalama. Karaa nagahaan kun gaafii Oromoo deebisaallee turre deebisuullee jiru. Gaafin ati abbayyi wal dhabdeen isinii tokkummaa Itoophiyaa irratti walii galtan. Ati ammoo federaalizimii godhaa jirti. Gaafii sabaa
bakka gartee sabni Oromoo barcumaa dhiphatanii waan argatutti fuudhee federaalizimii haa ta'u Itoophiyaan biyya bulchina. Yoo kanan barbaadu Oromoon gurguddaan kanan barbaadu. Kanaaf warra Itoophiyaa barbaadu, warra dimokiraasii illee barbaadu, warra sabaaf sablammii yaadu saba ofii dhiisee fuuldura fillee barbaadu. Baasitti waan. Yoon hin qajeela taatan akka adda bilisummaa Oromoo kaa'uu isaa lafa keessanitti akka fedhii uummata Oromoo mirga hiree murteeffama biyya isaa irratti abbaa biyyummaa isaa irratti walii galtan karaa nagaatti galtaa haasaa. Karaa nagaan sun ammoo yoo isin walitti dhiyaatanii kaleessa isin nutti ol kaa'e lambaallee amma inni lambaallee deebisuu danda'a. Ati ammoo lammaan jaalatti. Inni yoo fedhan lammaa baay'isaallee deebisuu danda'a. Akka hin qajeelchi kanaa akka ta'ettu kana yoo fedhan lammaa biyyee deebisuu danda'a. Lammaa fi Aishaa deebisuu danda'a. Inni tayyibee yeroo kana hoo gaariidhaan hojjatee jennee itti dhiifnaamu hin deeggarra asii dubbiin. Kanaaf lammaa yoo kaa'e amma achi nu tokko hin fedhu. Kanaaf wanni godhamuu qabu gaafa duraa kora konvenshinii Jenevaa irratti si barreessaa ture. Addi bilisummaa Oromoo dhaabilee hundi keessaa kaa'amee haa galu ta'uu baannaan addi bilisummaa Oromoo haa balu. Maaliif sabaaf qabsaa ture gaariidha. Kana alatti hin ta'u jettanii kan gartee harka sagaleedhaan na hinjifata jettee dubbatte yeroo baay'ee. Andi dee ture sagaleedhaan na hinjifatanii. Warri gaafsa sagalee siin jiraate galee isa tumsaa jira. Wanni almammaa kareef mammaakee fi lola araatu koortee waabee marii koortee hojii jedhee warra gaafsa waliin murteessaa turetu warra gaafsa miidiyaa irratti illee gadi baay'ee dubbataa turetu waliin biraa galee isa tumsaa jira. Akkasuma dhaabni gartee Itoophiyaa firullee keellallee warra isa gala. Kaaka leencoo data kaaka deemaa naga'u mootummaa kiyya jedhe. Akka ammaatu nabaayyoo deeggarda dammaqa irraa buufnaan ani deemaan eeggataa ture. Bakka san seenuudhaan garuu hin argan. Inni kanneen illee kennu kaa'uuf illee jira hin beekne kan. Kanaafuu maaltu maal? Abii jedhee jira. Oromoon nagaa jaalataa. Oromoon deebinee gatteenye haasa'uu dandeenya. Inni araaramnaa jedha. Yeroo fedhetti araaramuu danda'a. Yeroo fedhetti nama 52 karaa nagaa konflikti risoonishin jedhee kaa'ee jira. Isaan sanii waliin dhaabilee wajjin ammallee ijibbaata gahuu yoo danda'ame gaan malee Itoophiyaa kufiitii irraa hambisuu inni Itoophiyaa jaalate gaafni inni jaalate gaafa siidaa inni sillaasii gaafa fuudhee isin afoo gad dhaabatu achi jirti. Hin ta'u jedhaa ture akkaasa dubbii argitanii gaafa minilkii illee itti daban. Soo nama akkana kanaani karaa nagaatiin deemna taa'e irraa bu'ii jechuun hin danda'amu. Inni baay'uu kan caalu kan ammaati jettee gaafa harka si dhahee abbaatii mutuu jedhee si dhahe waan itti lakkee adiillee si ta'an mana qotoosee jettee karaa akkasitti waliin haasoftan irra gaariidha. Kanaaf haalli ta'uu qabu karaa nagahaatiin mootummaa kana gartee yoo danda'ame ijibbaata reefa biraa torba garagalchate ijibbaata karaa nagaa buusu karaa nagahaatiin yaalu dhaabilee Oromollee waliin qabu marii nama deemaa jiru kun hawaasa hundaa keessatti dhaabilee waliin illee deemaa babal'ataa deemu ifa gaaf duraa kan ture dhoksaa ture dhugaa dubbatu dhaabilee Oromoo dhoksaa ture mariin hawaasa keessatti akkamitti hin deemaa yoo deemallee nama dhoksaatti deemaa ture namni galeellee nama dhoksaan gala si tokko jaame malee kun waan waliin gala kanaaf jecha wanni akkasii ta'uu qabu uf duraa maaltu cheenjiin dhufaana jetteemi cheenjiin dhufu kana yoo kan dhufu taate dhufu foo qophaa'uun hawaasni qophaa'u bulchiinsa ammaa nagar kan lafa kaatu administration biyya san gadi kaatu qaba namni ka'eera tokko kan lammata immoo lammata immoo gaafa hedduu kaasanii turanii irra deebi'u ati kaafaa keessatti hojjetaa turte warri kaafaa gaafa ati nu dhufte balaan nu dhufe jedhanii wallabbii guddan ture kan buqa qabu siyyuu situ kana nu fide namni illee kan nurraa du'e kaachee ajjechaa jaalallee gahee kana jedhaa ture haala kanaa jira waliif ammoo hojjechuu dandeetta jarri ammoo karaa damma deemtu kanaan si amanu walummaa kaafaa otuu si waliin deemu deebi'ee ammoo itti dhiiftee qeerroo Oromoo revolution jettee jalqabdamoo haarawatti akkamitti deemta kan addanuu baasii jechuudha. Galatoom nama tokko daballee nama tokko achi bira jira dargaggeessi suni Qamar. Please ammallee gabaabsuudhuma yaala waan namni biraa dubbatee fi yaada biraa walitti meeshaa yoo dheeressine hin deemaa galatooma. Galatoomii Jawaar baga waan hunda keessa yuunivarsiitii as geessisii jenna.
akkasuma gaafiin baay'een ani kaasuuf yaade akka yaadaatiif akka gaaffiitti illee artiist jeneraal artiist Umar Suleeman fa'aa kaasanii jiranii. Yeroo tooftaa qabsoo jijjiirtuutu mul'ata. Tooftaa jijjiiraa jirta. Haa ta'uutii kaayyoon tokko waan jettu himaa jirta. Ammoo yeroo kunoo amma biyya addunyaa kanarra naanna'aa jirtu kophaa kee naanna'aa jirtu. Maaliif kophaa kee akkanatti biyya addunyaa kanarra naanna'uu dandeesse? Warroota itti amantu wajjin maaliif naanna'uu si dhibee kan jedhudha. Deebi'ee qabsoon amma booda itti fufoo qabsoo akkamitti akka amma Oromiyaa keessa jirutti abbaan milishaa yoo ta'e ilmi qeerroodha. Qeerroo sanoo kaastee abbaadhaaf ilmi galgala manatti wal arguun hin oolani. Wanni qabsoon amma itti deemaa jirru kuni akka asiin dura afaan biraa haasaatiin miti kasi ajjeesan afaan Oromootiin Oromoon dhumachuuf hin baay'atu ka jedhudha. Waan ati karaa miidiyaatiin karaa fuula feesbuukii keetiin ta'ee sooshaal miidiyaa irratti maxxansitu namni waan san sheeroo godhe laayikoo godhe itti adabamaa jira. Riyaaktiin ati gootu marayyuu Oromoo kafaltii guddaa kafalchiisa. Waan kana yookiin ifaan ifa gootee tarsiimoof dura maaliif ittiin deemne ka jedhudha. Galatooma. Galatooma. An waan isin gammachiisu sanitti ni bu'eera. Waan isin fayyada jiru sanitti. Jala murree haa dabarru waan tokko. Yaadni Oromiyaan addatti baatee biyya taati jiru practical miti. Oromoo hin fayyadu. It is very important we become honest. Arra Oromiyaan ini kamu tuh ingat dia mati remo berang jual remo itu. Nano fi umpat. Nano kamu. Umpat sih orang berada dapat indah. No indah, berang kali indah, berang indah dari situ mana? Sedih. Later, sekarang aku tadi juga berani. So he was right. He did not explain. He was not understood. Hal pertama case tu Oromo. Hal pertama biyun case jirtun gama dina kedi, gama security ti, gama hawasum mati, tokkumma Oromotif. Sirni Ethiopia jijjiiranii dimokiraatessanii akka Oromoo saba biraatti taatu ijaaruun caalaa wanni Oromoo fayyadu hin jiru. Dhaadannoo sabboonummaa finiisuuf godhamaa ture it is not true. Maaliif nama Harkammo kalau kan jedhu ati sajjatteef si ajjeesuu qabna miti. Filannoo keessatti Oromiyaan otoo qoteettee dorgomu mirgi kee kabajamuu qabu. Sun dirqama. Sun kabajamuu qabu. Sanii hidhamuu qabu. Sanii dhibba maa jedhamee hidhamuu qabu. Ana ammoo akka yaadaatitti wanti Oromoo fayyadu kan Oromoo fayyadu kan Oromoodhaaf bu'aa qabu. Buddha afaan beekan amma zaman paakoo irraa baasee jennoo kee kan mutu. Kan mutu jennoo. And it remains. Harka kun mutu jette kadura sitti ka'u eliitii Oromoo kasteetii irraa waa cabachuu eegale. Piraaktikaalii miti. Lammaffaa Oromoon amma if bira dabree saboota biraatiin itti gaafatamummaa akka qabu fudhachuu qabda dhiiroo. Kaleessa Amari butuh way beli filatnya aku rakai kayaknya mah. Ada silas lagi kayaknya. Maka saat itu tuh, dah apa so? Ukur samaran itu tuh, aja baca tuh. Semua tuh yang lain mesti. Mau nanti kata kau tuh vero, mana tiga aja orang kayaknya. Orang tuh mah tiga itu tuh jadi kapsa tuh. Ada sama sekali itu be orang tuh mah orang mau tuh jira jadi aman. Perception more important than reality. One in a mission. More important than reality. One case okay, no good. One case. Gamala mah mira mah jurat ya. Gamala.
Gama tokko mootummaa hunduu fitan isaa hundhiita. Gama kaanii maqaa keenyan saba biraa hin dhiita isaa. Asii hin miidhamu achi hin jibbamu. Kanaaf roorroon nurra jiru ofirraa kaasuuf roorroo saboota biraatti irra kaasu maqaa keenyatti raawwatamu dhaabsisuun dual duutii qaba. Hanga 2018tti qabsoo if baraaruutu hojjechaa ture. Hanga 2018tti namni nu miidhanii nu dhiittanii maqaa keessanii saamnee jedhu turre har'a garuu ni jira. Kuni nageenya ollaa wajjin qabnu irratti dhageettii addunyaa irratti qabnu irratti har'a bakka reettanitti gaanii akkasii faranjii irraa isin dhiyaatan jiru. Har'a bara akka haleessatti bikoota Oromoo waan hin ta'eef miidhame jechuun ulfaataadha. Inumaa akka nama nama miidhuutti ilaalamaa jira. Dilemmaa kana keessaa bahuudhaaf maal gaafata? Honest ta'anii pirigmantii amma jiru haala amma jiru kana sirriitti hubachuudha gaafata jechuudha. Ijibbaata qoraa dhagee Hassan. Ijibbaata goone hangama kiyya. Ijibbaata goone eegani dhaabee kanarra ture. Dhufee isin waliin lolle dhiisaa carraa kan nu qabnaa. Sababoota qaba waa'ee nagaa qoosoo sababoota haala hariiroo humnoota yeroo san ture irraa fi waan adda addaa irraa keetii jechaa hangama kiyya. Sirni kun sossobbii kaleessa hasaasii kaleessaatiin gama nagayaatti ni deebi'aa. San qofa osoo ta'in aanan guyyaan deemu osoo nagayaan dubbii furuu danda'u humna ittiin furu. Yaadattu gaafa ijoollee Tanzaaniyaa wal geessu waan ta'e warri federaalaa achi ergame negoshee gochuudha marroo hojii warri naannoo asii lola labse. Waktu kita berkisah dia memperbanyak. Waktu dia berkisah dia tidak. There are some things I'm trying to avoid. The state's control has been significantly weakened, even over its own structures. Deliver what also berbanyak. Hal ini deliver kuru. Baiklah. Saya ni rasa berapa kamu? Dari mana pakai? Kami akan dari muka sini lah. Mari arrogant tiap hari. Ignorasi melaluman, bangunan, kursa, mutan uji of turma keluaman. Hamba tugas juga kerja matu terbiasa kisah begitu. Angka manis tu bisa, namutan datang tu bisa. Hamba buat rumli mutan tu tok kunci. Unda capai ni cap sini jira. Buat tu luar kejira. Lagaw si kamu, lagaw si berman. Fakirnya habis ni kan. Wani bersa sedapat ini tu kemana kena leter. Jual apa? Garang-garang wajah hasil ke itu. Uang kabas. Anda ni orang mau cakap tadi oleh Yesus kalau dia nama kan. Ifat garu. Garu. Jangan seperti sidat dah. Orang wajah sidat dah. Mari we have done this before. Itu pun dah dulu. Bekas ini faran faran tu anno orang ada berada lagi. Itu bukan dah orang ada sekarang. Mari wani antara lu dewa balik. Hali biyati lah biti apa tu? Itu berapa? Arba ni bagi. Arba bukan amak. Kayak ibu honda nyata tu. Ethiopia kama Oromiyanis. Awalnya tu mata jirti. Dargaggeessi dalagaa qabu caakka galee jira. Inni riphee lolaa waliin cinaa qabu mootummaati. Mootummaa baasii jiru mootummaa guutuu se'in. Bulchaan godinaa barshanii mataa fi qaba jira. Faannoo mataa fi qaba. Kan ittiin nama saamsisu. Lawlessness hamaatu dhufaa jira. Kana maaliif isiniin jaa? Hubannaa gaarii. Sirnicha irrattis dhiibbaan akka godhamu. Biyyattii siyaasaan biyyattii afaan qawweetirraa gara afaan hoggana siyaasaatti deebi'uu baannaan bosona keessaa gara xarbeeza deebi'uu baannaan kasaaraa baqqoo jechuudha.
Akka Oromootti immoo kan jedhee jira. Akka Oromootti. Maaliif itti si mari'achiisu? The marketplace is very important. Hoggansi siyaasaa akka beektani, hoggansi siyaasaa kan akkaaniiti. Waan gabaan bittu, gabaan dhiyeeffata. Dalagaan xiyya maal beektaa? Waan gabaan bituu qabdu dhaalee jechuudha dalagaan xiyya. 2022 maaliif godha ture? Gabaa dhagayaa. The marketplace for peace. Sanii uumuu dalagu ture. Why? Humnoonni wal lolan ka Tigraay isaa ta'u, ka Oromiyaa keessatti wal lolan gara araaraatti akka dhufaniif uummanni gabaa gamanaa isaan deeggarsuun xiqqoo akka sagabbaawaa qabootu malee hoggansi mari'atee negoshee godhee gara gidduu dhufuutti itti ulfaatu. It creates ethnic outbidding. Kana jijjiiruu yaala turee jiru. Ammoo gaafa dhiibbaa maalis jee gaafa sada caalaa ijoolleen akka dhiibbaa godhu. Arramaan mootummaa dhiibbaa godhu. Specifically maaliif abiyyi irra fookas godhu? Because I know for a fact, army, military, araara. Ministroonni araara. Amma hajjite hawaan kun murteesse dide isa. He is unable and unwilling. Kana karra focus godhaa deemaa jiru jechuudha. Kanaaf wanni ani jiru bari kana jiru. Obboleessi kana gaafate waa'ee kaafaa waqtaa waliif hidda sun hedduu isin jikkeen. Hedduu isin jikkeen kaafaa hojii jirra. Guutuu jirra ka jiraachuu danda'a biraa. Kaafaa osoo wajjin osoo ta'in Oromoo osoo ta'in warra biyya sanii dhimmu kan sirna san keessaa jiru wajjin wal qofa. You have an understanding? We work together. Kun hedduu isin jikkeen. Maaliif kophaa kee deema? Tokko kitaaba kophaa barreesse. Lama namni hedduu akka kiyya kana arra bareetii si qabu iji hedduu si danda'u. Okay. I have a political capital I can use. If you don't have it, what do I have it? It is not easy stuff. But I have a political capital. You don't have it. One nama tu nanti kita mana siapa sini? Jawab ni kita banyak kali ada nember. Jawab ni Palestina ada orang yang berbagai macam kita. That's fine. Namni itu kamu, mutanno. Kita bisa jawab ada muka bisa tu. Foto dah itu ini beramai nak korang jangan tu raga mereka tu je. Terus ini kita mali dia kan ini jawab. Jawab ni boleh kerana kerana. Garu simple miliani. Gafi gafate. Oso simple me gafi ti anak kita simple me. Dir itfal mukabani. Gafi simple me. Polisi kasih. Gafi ummata siga anak muda asli dubat gafi ti yam. Akka nama ummataatitti akka sagalee ummataatitti waan ummata keessaa godhu afaan ummata ta'e sagalee ummata ta'e akka kaleessa ummata kiyyaa akka inni mirga ofiitti biyya ofiitti falmatu mukatti baasee wayita isin hiriira baaftan isin jala baafneetiin kaafneetitti akkasitti abukaatoo ummata dhimmi isaanii keessatti kennan meetii Duuba barmartee taman jetten taas jetten si jabeesse umar deeggarsa ummataa dhageettii ummataa guddaa qabu ka arrabni isaa kun qannama uffata ta'anii falmuuni ni dhaabaa miti si jeeban olin si kaase. Malee kasi kamaan jiru. Look maaliif dubbatta yaadni an dubbatu kun wada dhiibu kun reaction argu jirta. What am I doing right now? What's the rules? Bishaan ciisee kaase. Gaafilee nama hundi keessa kaafta bakka adda addaati qabu. Kanaan barbaade. Kanaaf falmitan waliin bareedda. Maaliif? Tokko siyaasaan Oromoo calqee. Kana kaasuun barbaachisaa ture. Lammaffaa warri mootummaa sun gaariidha. Ni deeggareetanis dhaabbata falmaa mootummaa murtaan kan lama sadii rakkoon jiru maal beekani? Mootummaa waan gaarii galaytuu gadi baatee dubbattee amansiisuu hin dandeenye jiru. They were completely dominated. Their narrative has been completely dominated. Laal, mootummaa san militarily dadhabdee jirti, economically dadhabdee jirti. Even media dila sana osoo qabdu, okay, torban lama sadii itti deebiin. We dominated them in 2 weeks. The state cannot function with that level of incompetence. The state
robas taatee deemuu danda'u qaba. Kun rakkoo ijoollee sanii qofa miti. Baruun bara gammisan sirriitti dubbisa. Hedduu isii biteel keessan seenu. Nuti muuxannoo qabsaa'uudhaan malee muuxannoo biyya bulchuudhaan qabnu Oromoo. Muuxannoo sun ijoollee sanatti immoo irra caalaa rifleetti godhata. Muuxannoo sana hamma nuti qabaachaa turre maal seetan? Isaan muuxannoo biyya administrative experience qaba Oromoo biyyoo. Kun immoo muuxannoo qabsoodhaan qaba. Intellectual particularly knowledge production irra qabna ture. Lamaan gara walii yoo kennee wal qabna yaada ta'u ture. Amma ofuma keessaa warra hedduu fageessan jechuudha. Kanaaf bareetti yaa kufu. Ni raasuu itti fufna. Yaada maddisuu itti fufna. Tarsiimoo waan xiqqaa dhagaafate boora barbaada. Wanni harri nuyi keessaa takka waan itti deemnu hin godhamu. Waan itti deemnu hin godhamudha. Gaafii bareeda waan bareedaa kan filan. Abbaan milishaa inni qeeru. Dur turin turre. Dur galaasaa fi warra biraatti wal lola. Har'a mardaasaa fi farroo wal lola. That's a new peculiar nature bakkee nu jiru jechuudha. Qabsoon suni kanaaf qabsoon sun gara qabsoo dimookiraasii deemuu akka qabdu. Qabsoon nagaya buusu. Nagaya immoo fedhii nama tokkoo yookiin mummunna tokkoo osoo ta'e dhiibbaa uummataa. Dhiibbaa dipiloomaasii dhiibbaa uummataa dhiibbaa bifa adda addaatiin godhuudhaan biyya gara gaddeebisuu danda'uu qabna. Kanarra jabaannee deemaa bareedduu dhufnaa baay'ee takka walammoota hoggan deebi'etti wanti ifa taati. Wakana gaafatanii sirumatti isin qophaa'ee jiranii osoo isin jook kanaaf bareedaa ta'uudhee gara fuulduras waliin deemnee sirriitti bareednaa nagaan naa bula. Galatooma gaafii fi deebiin asirratti raawwatee jira. Almost gara sa'aatii 6 as keessa turre. Erga sagantichi yoo jalqabee sa'a 4 as keessatti gargaaramnee jirra. Sa'a dheeraa as keessa turre galatooma ulfaadhaa. Anillee oduu waamee kana keessa jiru namni duruu erga gaafate haafu jedhee waan dhiisee sirna taa'ee illee tittirtiru jedhee dhiisee wanni as keessatti deeme martinuu kennamaraan nuuf jiraadhaan nuuf galatooma.